gammachuu wanni miira silmiir gammachuu wanni dhagaham lafti tun lafa horsiisee bulaa durii barnoota hin qabta wanni tokko hin jirre amma immoo baraataa baqa argannee baraataa eebbifnee gammachuu gurguddaa tokko immoo akka nama lafduwwaa dhufee lafduwwaa irra jala qabee armaan baheetti wanni dhagaham guddoo gammachuu guddoo umnitiyyaa ol dhuga dubbachuu. Walumaa galatti ijoolleen tun kolleejii 4 qof keessaa eebbifamte ijoolleen tun immoo ijoolleen qormaata kan fudhatti tun nam gara 243 ijoollee sun keessa namni qormaata sun darbe nam 135 kanaaf namni ardee eebbifameetiin waraqaa kennineef nama 135 jechuudha. Barnooti ammaan tana seerii barnoota guddoo jajjabaa qormaati hin jajjabaata. Kanaaf ijoolleen taaricaateetiin yaateellee sinum jijjiirti. Ganni 30 kada barnooti laftanaa ammaatee barnooti hin jiru. Barataan akkanumatti adoowwaman beenne keessaa qulqullinni barnoota jabeessu seeree akkana bahee waan kan hojii irroo itti jalqabnaan duuba namni qara humni qabu sungul keessa babbayiitillee hinum jirti. Namni garii nam gargaar dhabee gargaarsi dhabuurraa keessa babbayillee jiraachuu hinum danda'anni barataa laftoophiyaa cuf keessa dhufa. Sagarii immoo lafti tun gammoojjii qilleensi laftana gadhamnee nutti oowwite jedheetin keessa yaa'ullee hin dhabamu. Sababni namni yaa'uuf hedduu. Ijoollee ardhaa eebbifamsitan keessa 100 keessa harki 71 warri distinction hin eebbifamu. Nama yoo xiqqaate qabxii 3 fi tuqaa 2-5 oli. Ammoo inni guddaan gammachiisu tokko nama agaa keessa dhalatee guddatee nama gargaarullee hin qabne mucaa kanatti 3 tuqaa 9-8 keessa waa qabxii akkana argateetiin abdii kanaan eebbifame. Gurbaan kun saar salleessaa jedhan gurbaan kun ijoollee liibaniiti ijoollee bulbuliiti. Waan am jenni sun sagarii amma laayyuu jalqabne barsiisuu la jalqabne qorachuu la jalqabne jecha waan ammaan tanaa asomna kan karaa waan horsiisee bulaa kolleejjiiyyuu maqaa kanaan dhaabne harka qabna. Kolleejjii horsiisee bulaatiif qonna gammoojjii jennee waan kana harka qabu. Kutaa barnoota isaa waan horiitiif waan lafa dheedaa waan kan waan kunuunsa qabeen uumama waan akkana hin qabna harka qabu. Gara aadaallee kutaa barnoota tokko isaa social anthropology jedhan tokko jalqabnaadhaallee laayyuu jalqabne ijoollee la heebbifne. Kaan immoo tawaan amma sirni dimokiraasii jedhana iddoo qaama midhaasine caasaa itti cuufne amma namitti raammanne hojii jalqabuu fi lafa horsiisee bulaa kanatti yuunivarsiitii ijaaruun maaniif barbaachisa? Namni garee keessuma namni gararroo kunini akka nama qabeenya lafaatiin taphatee laala. Wanni nu dhibu tokko tana. Kaani yuunivarsiitiin teenyituun guddoo fagoo yoo yoom gar Finfinnee sun jiddu galeessa tolfannee kennerrenne hin fagaatti. Lafa gammoojjii hee jirti. Lafa oowwituu hee jirti. Nami immoo har'a fagaateellee deemuu fedhu. Lafa oowwichoota akkanaa kanallee dhaquun hin fedhu. Kanaaf nama wabara muuxannoo ganne dheeraa qabu. Silaa yuunivarsiitii dhufeetiin barsiisuu mala akkana kan argachuu irratti guddoo dhibame. Kaan rakkoo bajetaati. Dhaabbatii haaraa akkanaa kun sila misoom guddateeti. Bajetii xiqqaa egaa bajetii xiqqaati suniin hojii akka nu sila bal'innee kan hojjechuu feenuu akka nu hojjannee innilleen gufuun nutti ta'iitiin waan jiraati.